Erik ten Hag tapha michoomaa jalqabaa isaanii mo'amaniitiin jiru. Bayer Leverkusen leensaa qophii bara dorgommiitti aanuu fi Biraaziliitti kan isaan argaman. Erik ten Hag Bayer Leverkusen qabatanii kaleessa tapha michoomaa garee Flamingo umrii 20 gadi waliin morkate gareen Erik ten Hag Bayer Leverkusen taphichaan garuu goolii 5-1 mo'amuunsaa mata duree miidiyaalee ispoortii ta'eetiin jira. Tariitika Erik ten Hag Manchester United keessatti inni beekna yeroo dheeraadhaaf garicha qabataniiti kan turani garicha milkeessuu dadhabanis garuu yeroo baay'ee taphoota yoo qixaban argineetiin jira. Kaleessa kilaba Flamingo umrii 20 gadiitiin Bayer Leverkusen goolii 5-1 mo'amuusaati. Tapha daqiiqaa 45 jalqabaatiin taphattoota dargaggoota fayyadamaniitiin jiru. Guyyoota 9 booda immoo tapha michoomaa biroo achuma Biraaziliittiin akka taphatanis himameetiin jira. Odeeffannoo jira taphattoota wajjin wal qabatuun Arsenal ifatti Noni Madueke mallatteessifachuu ifoomseetiin jira. Maduekeen waliigaltee waggaa 5 Emirates tursiisuun Arsenaliif kan mallatteesse. Arsenal jira taphataa kanaatiif paawundii miliyoona 52 baaseetiin jira. Dursee paawundii miliyoona 48 kaffalaa boodarra immoo mallaqa afeeni kaffalaa. Maduekeen hidhannoo lakkoofsa 20 Arsenal keessatti illee akka uffatuudha kan himame. Arsenal wajjin waancaa hundaayyuu injifachuun barbaada jechuun dubbateetiin jira. Taphataan kun Manchester United fi Brentford ammoo Jijjiirraa Brian Mbeumo irratti waliigaltee ragaaniitiin jiru. Gatiin Jijjiirraa taphataa kana paawundii miliyoona 71 ammattiin Manchester United paawundii miliyoona 65 boodarra ammoo waggaa 4 keessatti kan kaffalamu paawundii miliyoona 6 dabaluuf waliigalaniiti. Taphaticha kan inni mallatteessifachuudhaaf waliigale Manchester United keessattuu immoo taphataan kun bara dorgommii darbe Premier League Englandin gooliiwwan 20 galchee kubbaawwan goolii ta'an 7 Waylansaaf mijeessuunsa kilaboonni ciccimoon Awurooppaa taphaticha akka barbaadan taasiseetiin jira. Filannoon isaa garuu Manchester United ture. Qubannaan isaatis yeroo dhiyoo booda Old Trafford taaf eeggamaatiin kan jiru. Taphatichi Manchester United durseetiin Maatiyaas Kunya paawundii miliyoona 62.5 mallatteessifachuun ni yaadatama. Galatasaray fi Napoliin Jijjiirraa Victor Osimhen irratti waliigaltee ragaa'uun isaanii himameetiin jira. Taphataan lammii Nigeria Victor Osimhen waggaa darbe ergisaadhani kilaba Turkee kana keessa turuun ni yaadatama. Amma euro miliyoona 75 taphataa kana mallatteessifachuudhaaf dhaabbiin Galatasaray kan waliigale. Durseetiin garuu paawundii miliyoona euro miliyoona 40 amma ni kaffala. Waggaa tokko keessatti immoo dhawaatan euro miliyoona 35 kaffaluuf waliigalaniiti. Kilaboonni kunneen lamaan jijjiirraa taphataa kana irratti kan isaan waliigaltee ragaanii. Ademola Lookman taphataa lammii Nigeeriyaati Napoli keessa Atalanta keessa turuun isaanii yaadatama. Inter Milaanitti makamuudhaaf waliigaluu isaati kan himame. Taphataan kun dhimma dhuunfaatiin waliigaleetiin jira. Inter Milan garuu euro miliyoona 40 kan isaan dhiyeessanii Atalantaan mallaqa kana caalu kan barbaadanii kanaafuu ammattiin euro miliyoona 40 kaffalanii boodarra immoo euro miliyoona 5 kaffaluu akka barbaadaniidha kan himame. Inter Milan Ademola Lookman taphataan mallattoo Atalanta ta'eedha jechuun ni danda'ama. Juventus euro miliyoona 20 argannaan Dusan Vlahovic gurguruu akka barbaaduudha odeeffannoon Calcio Mercaton qabateetiin bahe kan agarsiisu. Manchester United fi AC Milan taphataa kana mallatteessifachuudha barbaadu. Juventus waliigaltee akka dheeressu dhiyeessee fi harkatti deetiin jira. Rammin Serbiyaa Dusan Vlahovic kanaaf jecha Juventus euro miliyoona 20 argannaan taphataa kana gurguruuf qophii ta'uu isaati baruun Calcio Mercato kan gabaase. Manchester United fi AC Milan keessaa eenyutu dursee taphataa kana gaafachuu danda'a kan jedhu eegama. Manchester United wajjin wal qabatee gool eegan kilabicha Andre Onanaan waan miidhameef Manchester United Emi Martinez Aston Villa irraa mallatteessifachuudha barbaadu. Warri Aston Villa taphataa kanarraa paawundii miliyoona 45 barbaadanis Manchester United garuu paawundii miliyoona 33 ol kaffaluu akka hin barbaanneedha kan himame. Odeeffannoo jijjiirraa birootiin taphattoonni Manchester City Ilkay Gundogan fi Ederson Moraes kilaba liigii Turkee Galatasarayif taphachuu fi fedhii agarsiisuu isaanii gabaafameetiin jira. Tariitii aggamitti deemanii taphattoota kanneen mallatteessifachuu danda'u kan jedhu akkuma jirutti ta'ee garuu egereen taphattoonni kunneen Manchester City wajjin qaban gaaffii keessa galeetiin jira. Ammumaanu yeroo garagaraatti taphattoonni Manchester City umriidhaan fagaatan kilaboota birootti deemaatiin gaafa jiran argineetiin jira waan ta'eef Inter Milan fi Fenerbahce ammoo jijjiirraa Hakan Çalhanoğlu irratti haasa'arra jiraachuu isaaniiti kan gabaafame. Inter Milan jijjiirraa Hakan Çalhanoğlu irraa paawundii miliyoona 15 hanga miliyoona 20 akka barbaadu gaafameetiin jira. Gareen Jose Mourinho mallaqa kana baasee taphaticha mallatteessifachuu danda'a kan jedhu garuu ni eegama. Waan muraasa odeeffannoo gaggabaaboo birootiin Real Madrid bara dorgommii darbe kilaba galii olaanaa argate ta'eetiin jira. Baruun Daaliyoot qorannoo fi qo'annoo galii kilabootaa kan ifoomsudha. Dhaabbanni kuni kanaanis Real Madrid bara dorgommii darbe galii euro biliyoona 1.5 hanga 1.8 hiiqu argachuu isaanii gabaafameetiin jira. Kun immoo riikaardii guddaa kilaboonni galii argatan ta'uudhaan kan galmaa'e. Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United fi Bayern Munich sadarkaa itti aanu wal duraa duubaan qabataniitiin jiru. Jude Bellingham wal'aansa baqsanii yaaluu kaleessa taasifateetiin jira. Taphataan kun miidhama ceequu isa mudatee fi wal'aansa baqsanii yaaluu kana kan taasifate hanga fayyee deebi'utti garuu torbee jaha hanga torbaatti dirreerraa
akka fagaatudha kan himame taphoonni baniinsaa kudhanillee jala akka taranidha kan himame Jude Bellingham lammiin England kun ganna 22 irratti kan argamu bara 2023 ni yaadanna paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 15 Borussia Dortmund Real Madrid kan mallatteessee taphoota 100 gooliiwwan 38 galcheetiin jira bara dorgommii jalqabaa gooliiwwan 23 galchuun xumureen waancaa Champions League fi La Liga injifachuun ni yaadatama bara dorgommii kana garuu taphoota 58 gooliiwwan 15 qofa kan galche Jude Bellingham amma immoo wallaan sabaqsanii yaaluu ceekuu saatirra taasifatee torbee jahangaa torba dirreera akka fagaatudha kan gabaafame hidhannoon haarofti Lamiin Yamaal galii olaanaan argamsiisuu isaa gabaafameetiin jira sa'aatii 24 keessatti hidhannoon Lamiin Yamaal 70 biyyoota addunyaa 170 keessatti gurgurameetiin jira hidhannoo sa'aatii 24 keessatti gabaarra oole hundaayyuu gurguree xumuruusaa Barcelonaan beeksiseetiin jira kanarraa immoo yuuroo miliyoona 10 argachuun illee gabaafameetiin jira taphataa dargaggeessi kun kan ganna 18 Lamiin Yamaal Naaziraawi Ebaanaan jechuudha dheena hidhannoo lakkoofsa 10 seena qabeessa kilabichaa kan ta'e kan Leo Messi fudhachuun isaa ni yaadatama kanarraa ka'ee namoonni hedduun hidhannoo Lamiin Yamaal kana akka barbaadanidha kan himame bara darbe ka La Ligaadhaan taphoota 35 gooliiwwan 9 galchee kubbaawwan goolii ta'an 13 yoo isaa mijeesseetiin jira Champions League qofa taphoota 13 gooliiwwan 5 kan galche Lamiin Yamaal Naaziraawi Ebaanaan dhiyeenya umriin isaa 18 guutee sa'aatii 24 keessatti garuu Barcelonaan hidhannoo taphataa kanaa 70 biyyoota 170 keessatti gurguree xumuruusaa beekseetiin jira galii yuuroo miliyoona 10 gurgurtaa hidhannoo kanaatirraa kan argate